Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya baga nagaa taatanii har'ammoo research methods in psychology kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma kanaan dura dubbannee turre research method mataa isaatti psychology akka qabu dubbanneera. Sababni isaa psychology yeroo define goonu psychology is a scientific study of behavior and mental process of human beings as well as that of animals jenne uggusan maal scientific isa godha yookiis maal science hawaasa godha jennee wantoota lamaan sadan kaafne keessaa tokko wanni science hawaasa taasisu research methodology mataa isaatti qabaachuu isaati jechuudha. Egaa gara research method psychology keessatti specifically itti fayyadamnu osoo hin deemin dura qabxiilee barbaachisoo ta'an sadan kana ilaallaa irratti kan argaa jirtan jechuudha. Isaan kunis maali scientific method kan jedhudha. Scientific method jechuun maal jechuudha? It's a process of testing ideas through systematic observation, experimentations and statistical analysis. Akkana jechuun maal jechuudha? Scientific method jechuun adeemsa saayinsawaa ta'een yaada lafa jiru tokko kan ittiin dhugaa ta'uu isaa yookiin soba ta'uu isaa, sirrii ta'uu isaa yookiin immoo dogoggora ta'uu isaa itti adda baafnu jechuudha. So it focuses on testing ideas. Yaadota hedduu jiru biyya lafaa kanarra. Akkuma beekamu jechuudha. Yeroo baay'ee namni waan dhagee tokko akkuma dhageetti fudhata. Odoo akkuma dhageetti fudhata. Abaloo akkasiin jedhee kanatti ta'e sanatti ta'e jedha. Biyya lafaa kana oduu sobaatu geggeessaa jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Miidiyaan akkuma waan barbaade dubbata. Garuu dhugaa ta'uusaaf soba ta'uusaa wanti beekamaan hin jiru. Yeroo baay'ee egaa waan tokko utuu hin argin utuu hin dhaga'in murteessuun sirrii miti jedhama. Kanarraan kan ka'e psychology immoo amala namaa fi sammuu namaa yogguu qoratu utuu hin argin utuu hin dhaga'in utuu dhugaa ta'uu isaa hin mirkaneeffatin waan tokko gochuu waa'ee sarara hin jirreef haala systematic ta'een ilaaluudhaan observe gochuudhaan systematic jechuun adeemsa jalqabaaf gidduuf dhuma qabu jechuudha. Wanta ilaalame sana immoo experiment gochuudhaan sirriitti qorannoo irratti geggeessuudhaan sana booda statistical analysis yookiis haala ittiin wantoota xiinxalan saayinsii xiinxalaatti fayyadamanii jechuudha. Dhugaasaaf sobasaa lakkoofsaan yoo barbaachisaa ta'e karaa biraatiin immoo observation addaatiinis dhugoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf psychology keessatti yeroo hundumaa scientific methodin bakka olaanaa qabaachuu argina jechuudha. Kabiraan theoryidha. Theory jechuun maal jechuudha? It's an integrated set of principles about observed facts that is intended to describe and explain some aspects of experience. Walitti qabama yaadotaa, wantoota ilaalaman, wantoota galmeeffaman, wantoota ibsamanii tokko akka yaadaatti walitti qabamee waan tokko ibsuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf amala namaa, amalli namaa akkamitti uumama, akkamitti guddata, akkamittiin bada. Kun amma tiyoorii mataa isaatii danda'e qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tiyooriin classical conditioning jedhamu jira. Classical conditioning tiyooriin kun walitti qabama yaadaati. Yaada maal irratti hundaa'e? Yaada experimentii kanaan hojjetame irratti hundaa'e jechuudha. Experimentii saree irratti hojjetame. Foonii fi sagaleen bilbilaa wal duukaa yogguu dhiyaatu sareen fooniif jettee jalqaba irratti maal gooti ni gororta jechuudha. Yookiin gororta afaan guuta. Yommuu namni beela'u akkuma gororra afaan nama guutu sareen akkasaa. Jalqaba irratti sareen sagalee bilbilaatiif waan tokko iyyuu deebii hin laattu. Argitanii? Kanaaf amma garuu iddoo kanatti deebii kennite jechuudha. Sababni isaa sagalee bilbilaatiif foontu walii wajjin dhiyaate. Yeroo deddeebi'ee walii wajjin dhiyaatu boodatti dhufna sababii humni sagalee bilbilaa humna foonii fudhateef sareen duuba gaafa foonni biraa fi sagaleen bilbilaa dhiyaatu sagalee bilbilaatiif qofa deebii gororuu kennuu dandeessu respoonsii kana kennuu dandeessu. Kun egaa maal eessatti ibsame tiyoorii yookiis yaada walitti qabamee hojjetamee dhufee classical conditioning Ivan Pavloviidhaan hojjetame irraan kan dhufe jechuudha. Kanaaf yaadota hedduu jiran kana teestii gochuun mirkaneessuun ilaaluun qoranii bira ga'uun barbaachisaa jechuudha psychology keessatti keessuma. Yaadni kan biraan hypothesis. Hypothesis is a tentative proposition about the relationship between two variables or phenomena. Kana jechuun maal jechuudha? Hypothesis jechuun namni tokko yommuu qorannoo geggeessuudhaaf ka'u qorannoo sanaa fi deebii yeroodhaa kenna jechuudha. Deebii tilmaamaa sammuutti qabatee ka'a. Fakkeenyaaf
males have high self-confidence in making decisions than females. jedhee ka'uu danda'a jechuudha. Egaa title research kana mata duree research kana comparative analysis of confidence in decision making between males and females kan ta'u jechuudha. Egaa jarreen kana lamaan dubartootaaf dhiirota wal dorgomsiisa. Namichi ka'e kuni dhumarratti ishee kana fudhatee ka'a jechuudha. Kun hypothesis kooti. Kun deebii tilmaaman dhean sammuu keessatti kenna. Egaa research kana maal godhare prove godha jechuudha baay'ee. Prove godha jechuudha. So akkanattidha. Qabxiilee gurguddoo sadan kun research keessatti yeroo hundumaa research kam keessatti iyyuu beekamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kallattiidhaan gara research types of major types of research methods in psychology kan jedhu yogguu deemnu walumaa galatti akkuma asirratti argaa jirtan major types of research methods kan jedhaman psychology keessa sadiitu jira jechuudha. Major kan jedhamanii major research types kan jedhaman sadii jira jechuudha. Tokkoffaan descriptive research method kan jennudha jechuudha. Lamaffaan correlationidha. Correlation. Sadaffaan duubara itti dhufnaa experimental research methods kan jedhamu jechuudha. Isaan kun sadan the major research types in psychology or the major types of research methods in psychology ta'u jechuudha. Kanaafi gaafa research method keenyatti deebinu akkuma isinitti hime inni jalqabaa jechuudha. Descriptive research method ta'a jechuudha. Descriptive research method jechuun akkuma kanaan dura goals of psychology keessatti wal wajjin dubbanne maal jechuudha? The researcher simply records what she or he has systematically observed. Akka jechuun descriptive wantoota yommuu jennu wantoota yookiis yaadota yookiis amaloota qorannoodhaaf barbaadaman sana deemanii haala systematic ta'een ilaalanii gadi fageessanii wanta ilaalan sanaa fi ripoortii dhiyeessuu jechuudha. Isaan kanaaf gaanii taayippii sadiitu jiru yookiis meetodii sadii jira descriptive meetodii keessa. Isaan kunis maayini tokko naturalistic observation ni jalqaba. Naturalistic observation is a descriptive research method in which subjects are observed in their natural environment to get a real or not artificial picture of how behavior occurs. Akkuma maqaa isaarraa hubannu naturalistic observation jechuun waan tokko yookiis waan amala ilaaluu barbaadnu qorachuu barbaadnu tokko bakka uumamaa isaa deemnee ilaallee waan argine sana in detail waan dhageenye sana gadi fageessinee ripoortii yookiis gabaasa gochuu jechuudha. You go to a natural setting, observe what's happening, and then you report it. Wanti guddaan as keessatti qabiyyee ta'ee ka'uu danda'u maani natural environment ishee jettu kana jechuudha. Bakka uumamaa isaa, bakka jireenya uumamaa isaatii deema. Fakkeenyaaf, for example, bird courtship behavior. Simbirroota jechuu dandeenya yeroo walitti dhufan yeroo wal quunnamtii godhan yookiis yeroo mana dhaabbatan yookiis yeroo wal fuudhan yoo jenne amalli isaan argisiisan maal fa'i? Simbirroonni amalli isaan argisiisan maal fakkaata jennee simbirroo dhiiraaf dubara tokko qabnee finnee kilaasii wayii keessa keenyee balbalatti cufnee wal fuudhaa meeshaan ilaallaa jechuu hin dandeenye. Yookiis qabnee maayikirooskooppii wayii jala gashinee laaboraatoorii wayii keessa gashinee qorachuu hin dandeenye. Maal goonaree bakka jireenya uumamaa isaanii deemna jechuudha. Bakka jireenya uumamaa isaanii inni keessa bosona muki gurguddaan keessa jiru gaaddisa qabu keessatti bakka isaan baay'atan deemnee gosa simbira ilaalluu adda baafannee yeroo gabaabaa yookiis yeroo dheeraa fudhannee hordofnee isa kamtu milikkita kennaa ishee kamtu milikkita kennaa waqtii akkamii keessadha kan isaan wal quunnamtii godhanii umurii akkamii irrattidha kamtu godoo yookiis mana isaanii ijaaraa kamtu ijoollee guddisaa kamtu eegaa isa kana hundumaa in detail qopheessanii saayinsii jiruuf
yookiis qaama dhimmi isaa ilaallatuuf gabaasa gochuu jechuudha. So that's a good example. Barataa hirmaannaan barattootaa kutaa keessatti maal fakkaata kan jedhuufis kana dhiyeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko hirmaannaan barattootaa yeroo barsiisaan barsiisu maal fakkaata yoo ka'ee dhufee utuu barattoonni hin argin taa'ee cheeklistii qopheeffatee ilaalee galmeessee deemee gabaasuu danda'a jechuudha. Yoo barattoonni argan garuu maal ta'a? Artificial behavior ta'a jechuudha. Amala sila hin qabne sababa namni isaan ilaalaa jiruuf argisiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana avoid gochuudhaaf natural environment deemna. Gaafa natural environment yookiis bakka jireenya uumamaa isaanii gaafa deemnu immoo akka isaan hin argineef akka isaanii amala sobaa yookiis artificial behavior agarsiifneef immoo hamma danda'ametti akka namni isaan ilaalaan jiru akka hin beekne gochuun barbaachisaadha. Lammaffaan case study dha. Case study keessatti akkuma maqaa isaa case jechuun dhimma tokko jechuudha. Dhimma tokko gadi fageessanii ilaalanii erga fixaniin booda sirriitti osoo hambisin gabaasu jechuudha. Dhimmi kun immoo dhimma nama tokko ta'uu danda'a, dhimma garee namoota muraasaa ta'uu danda'a. It should be a single case of an individual or a group of individuals. It might be conducted in a short period of time or a relatively longer period of time. In that case, it can be called longitudinal case study. Walumaa galatti garuu dhimma tokko dhimma muraasa dhimma qabatamaa tokko nama tokko irratti yookiis garee tokko irratti gadi fageenyaan qoratanii dhiyeessuu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee yeroo guddattu akkamittiin afaan barti. Ijoollee 2-3 qabatanii waggaa 3 hordofuu ta'uu danda'a. Yookiin immoo mucaa tokko amaluma mucaa tokko waggaa 1 hordofanii dhimma amala isaatii sana dhiyeessuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf intelligence kan qoratame waggaa 35 fi psychology keessatti IQ jechuudha. Intelligence quality nama, intelligence quotient nama professoriin isaan qorate gartuu barattootaa waggaa 35 ijoollummaa isaanii kaasee high school, university, college sana booda sirna gaa'elaa isaanii keessatti bakka hojii isaanii isaan qorate waa'ee har'a intelligence jennee barsiifnu sana intelligence quotient IQ namaa akkasiidha. Albert Einstein IQ isaa 150 dha kan jennu sun achirraan dhufte jechuudha. Kanaaf egaa keezii tokko gadi fageenyaan fuudhanii amala tokko yookiis gocha namaa tokko gadi fageenyaan fuudhanii qayyabachuu ta'uu danda'a. Namni tokko yeroo maal ta'u dhiphata. Stressii mucaan tokko dhiphata jedhamee waddabee mucaan kun stressiin kun yoom itti dhaga'ama. Ka'umsi isaa maali? Sababni isaa maali? Yoom irraa gala? Yeroo akkamitti? In case keezii kana detailii qayyabachuu danda'u jechuudha. Survey a descriptive research method used to collect data from a very large group of people. Kun immoo Amaariffaan daasasaa xinaata yookiin immoo qorannoo waliigalaa jechuudha kun. Gadi fageenyaanii otoo hin ta'in odeeffannoo gadi fagoodhaaf osoo hin taane odeeffannoodhuma yeroo gabaabaa keessatti barbaadamu. Fakkeenyaaf faffaca'iinsa dhukkuba koronaa vaayirasii yoo fudhachuu barbaadne keezii study jedhama jechuudha. Survey study jedhama jechuudha. Direedoo keessatti maal fakkaata? Nama meeqa qabamee, nama meeqa ittiin du'e, nama meeqa ittiin fayyee. Survey, we just conduct survey. Akkuma kana immoo ilaalchi namaa maal fakkaata? Attituudiin namaa maal fakkaata jennee namoota baay'ee irraa gaaffii muraasaan yaada baay'ee bal'aa fudhachuu jechuudha. Gadi fageenya kan hin qabne garuu yaada baay'ina qabu. Fakkeenyaaf who is the best player in the world? Cristiano Ronaldo or Lionel Messi. Internetii irratti gadhiiftee namni utuu maqaa isaa addan baasin kilik godhee filannoo isaa argisiisaa jechuudha. Yaada ilaalcha siyaasaa abaluuf qabdu maal fakkaata? Gaggeessaa abaluuf kan qabdu maal? Negative moo positive? Negative, positive. Wantoota kana bal'inaan saba hedduurraa kumootaan kan lakkaaman, dhibbootaan kan lakkaaman irraa fudhatanii dhiyeessuu danda'u jechuudha. So survey is simply a descriptive research method used to collect data from a very large group of people. And now, garumman samani, you get information on private, covert behavior. Namoonni deebii kana kennan abaluun isaanii hin beekamu. Internetii ta'uu danda'a, maqaa barreessuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Ilaalcha namaa irrattis waan ta'eef maqaan hin barreeffamu. Keezii study keessatti garuu namni qoratamu kun sirriitti gadi fageenyaan ilaalamee waan gadi qoratamuuf sirriitti itti walii galee itti seenaa jechuudha. Surveyin garuu
yaada bal'aa yaada gabaabaa tokko sababa bal'aarraa fudhachuudha jechuudha. Garummaan isaa yaadi kun utuu artificial hin ta'in kennamuu danda'a namni waan yaadu ilaalcha isaa amantii isaa fedhii isaa ibsachuu danda'a jechuudha. Case studyidha. Isaan kun sadan egaa walumaa galatti descriptive research method jala warra galanidha jechuudha. Kan biraan kan itti aanu correlational research. Correlational research jechuun akkuma amma maqaa isaarraa argaa jirru kana correlation jechuun correlation. Co jechuun wanta lama wajjin hogguu deemu jechuudha. Kanaaf it is used to see or measure the relationship between two or more variables. Variablota yookiis wantoota jijjiiramuu danda'an lama gidduu walitti dhufeenyi jiru kan ilaaluudha jechuudha. So if there is a relationship between variables, how strong the relationship is and what direction the relationship goes. Yeroo gaa correlation keessatti variabloonni lama fakkeenyaaf variableen stressiin yookiis dhiphinni akkuma kana anxiety'n cinqamuun dhiphinaa cinqamuu gidduu garaagarummaa maaliif walitti dhufeenya maaliitu jira? Amma wal fakkaatu jarreen kun. Mana barumsaa kilaasii hordofuudhaa fi academic achievement gidduu qabxii isaanii gidduu kan barattoota walitti dhufeenya maalii jira? Positivii ta'uu danda'a, negativii ta'uu danda'a jechuudha. Waan lama laalas keessatti tokko kallattii isaa direction of the relationship. Lammaffaan immoo strength isaa jabinaa fi laafina walitti dhufeenya variablota kanneenii jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaan correlation study dha jedhamu jechuudha. Walitti dhufeenyi hirribaa sirrii rafuudhaa fi qabxii gaarii galmeessuu maal fakkaata? The more you sleep, the more you score. Jedhamu hammuma raftu yoo baay'ee rafte baay'ee argattaadha moo yoo muraasa rafte muraasa argattaadha moo yoo baay'ee rafte muraasa argatta. Egaa direction isaanii wal duukaa ta'uu danda'a, waliin dabaluu danda'a, tokko yogguu dabalu tokko hir'isuu danda'a yookiin immoo waliin hir'isuus ta'uu danda'a. Directionii sadii jira. Tokko zero correlationidha. Walitti dhufeenya kan hin qabne fakkeenyaa fi hojjaa barattootaa fi qabxii barattootaa gidduu walitti dhufeenyi hin jiru. Garuu confidence barattootaa fi qabxii barattootaa gidduu walitti dhufeenyi jiraachuu danda'a. Walitti dhufeenyi kun positiveidha jechuudha yeroo baay'ee. Namni confidence olaanaa qabu qabxii olaanaa fida. Hin sodaatu waan ta'eef, hin qayyabatas waan ta'eef, ofitti amanamummaa qaba waan ta'eef. Kun researchiidhaan waan bira ga'ame jechuudha. Or sigaaraa xuuxuu yookiis aarsuudhaa fi yookiis sigaaraa dhuguudhaa fi kaanserii sombaa gidduu maaltu jira jedhama hanga ammaatti correlation isa positive correlation walitti dhufeenyi positive ta'e akka jirudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni sigaaraa baay'ee xuuxanii carraan isaanii dhukkuba sombaatiif saaxilamuu isaanii guddaadha jechuudha. So the more the other variable increase, the more the correlevant variable also increase jechuudha. Akkuma kana variableen kam tokko yogguu dabalu inni kaan immoo yeroo hir'isu immoo negative correlation jedhama jechuudha. Wanni guddaan nuti beekuu qabnu bakka kanatti jechuudha. Wanti guddaan nuti hubachuu qabnu positive correlation jechuun variableen tokko yommuu eda'u inni tokkos in eda'a jechuudha. Akkuma kana immoo inni tokko yommuu gadi bu'u inni tokkos gadi bu'aa jechuudha. This is what we call positive correlation. This is what we call positive correlation. Again, negative correlation jechuun variableen tokko yommuu gadi bu'u inni tokko ol ka'a jechuudha. That's what we call negative correlation. Kanaaf variableen tokko wajjin dabaluudhaaf wajjin ol ka'uun yoo jarreen walitti dhufeenya qabaatan positive jedhama. Yoo jarri faallaa deemu ta'e immoo negative jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf class absenceedhaa fi achievement gidduu walitti qabxii barattoota. Absencein gaafa dabalu achievementiin immoo in hir'isaa jechuudha. So this is negative correlation. Walitti dhufeenyi jarreen kana gidduu jiru maalidha jechuudha? Negativeidha jechuudha. Kan biraan waanuma tokko walitti dhufeenya kan hin qabne
inni immoo maal jedhama zero correlation. Fakkeenyaaf your skin color and achievement maal amma kalarii fuula keenyaatiif achievement keenya gidduu garaagaruu walitti dhufeenya maalii qaba waama tokko kana jechuu hin dandeenye. Or amantii keenyaaf hojjaa keenya gidduu nothing we can waama tokko walitti fiduun isaan kun maal jedhamu no correlation or zero correlation. No correlation or zero correlation jedhamu jechuudha. Kanaaf correlation keessatti direction kana sadan beekuun nurra jira. Kan biraan strength correlation keessatti strength strong correlation in jira akkuma kana immoo weak correlation in jira jechuudha. Weak correlation. Strong correlation kan jennu if like in natural science keessatti 0.65 yoo ta'e isaaf sanaa ol yoo ta'e this is natural science. Social science keessatti immoo yeroo baay'ee greater than or equal to 0.75 jedhama jechuudha. Kun social science maaliif variableonni social science dha more liquid waan ta'aniif. Inni sun garuu dogoggorri kan biraan jiraachuu danda'a jedhamee waan sodaatamuuf. Natural science keessatti garuu variableonni jiranii hard waan ta'aniif dogoggorri baay'eetiin uumamu jedhamee waan sodaatamuuf waan yaadamuuf harka 65 ol strong correlation jedhamee yaadamuu danda'a. So what do we mean when we say correlation in tokko 0.65 yeroo jennu? Maal jechuudha? Correlation in tokko 1 yeroo jennu maal jechuudha? So correlation in yeroo hundumaa kan ittiin calculate ta'u maximum isaa perfect correlation wanti jedhamu jira. Perfect correlation inni kun 1 yoo ta'e jechuudha. Perfect correlation in kan uumamu variableonni lama yeroo dabalanii wal qixa yoo dabalu ta'e. So asii tokkoon yommuu dabalu gara asii tokkoon dabala yoo ta'e. Asii tokko yommuu dabalu asii tokko ta'e. Asii lama yeroo ta'u asii lama yoo ta'e. Sadii yoo ta'u sadii yoo ta'e. Inni kun correlation isaa maal dhufachuudha? Perfect 1 jechuudha. Yookiin immoo akkuma kana perfect negative wani kan dhufuu danda'u asii tokko yommuu hir'isu asii immoo tokko dabala yoo ta'e. Asii lama yommuu hir'isu asii immoo lama dabala yoo ta'e. Asii sadii yeroo hir'isu asii immoo sadii dabala yoo ta'e. Again this is negative perfect correlation jechuudha. That is negative 1. Kanaaf correlationiin negative 1 fi 1 gidduu deema jechuudha. Kanaaf dhagaa yoo calculate goone correlation tokko 0.65 arganna yoo ta'e fakkeenyaaf R isaa jechuudha. R of stress and anxiety of dhanne jechuudha. Yoo kana ta'e maal jechuudha kun jechuun jarreen kun harka dhibba keessaa harka 65 wal fakkaatu jechuudha. Maaliif harka dhibba keessaa harka 65 ta'a 0. maximum in tokko jeneera waan ta'e 0.65 over 1 yeroo percentii dha yeroo dhibbaan baay'ifnu meeqa dhufa jechuudha 65% dhufa jechuudha. So 65% maal jechuudha 0.5 in 65% dhufa jechuudha maal jechuudha variableonni lama stress dha fi anxiety ni 65% property or characteristics share godhu jechuudha. Share godhu amal wal fakkaata 65% share godhu jechuudha. Kanaaf correlation keessatti yeroo wantoota kana ilaallu isaan kana adda baafannee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaan kun qabxiilee gurguddoo nuti yeroo hundumaa correlation keessatti hubannudha. Akkuma kana inni sadaffaan akkuma silasni kaase experimental research method jedhama. As keessatti illee qabxiilee gurguddoo fi barbaachisoo ta'an hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaanis maayinni experimental research methodin sila correlation keessatti variabloota lamaan gidduu walitti dhufeenyatu jira malee cause and effect relationship hin qaban. Asitti garuu cause and effect relationship qabu. Fakkeenyaaf cigarette smoking and lung cancer positive correlation jechuun walitti dhufeenya qabu jechuun cigarette smoking necessarily did not cause lung cancer correlation keessatti. Maal jechuudha jechuun
sababa sigaaraa xuxaniifitu dhukkubni sun baanama qaba jechuu miti. Maaliif kan immoo sigaaraa hin tuutin qabaman jiru waan ta'eef garuu walitti dhufeenyi jira poozitiivii kan ta'e. Kana jechuun maal jechuudha rakkoo sanaa fi haala mijeessuu danda'a jechuudha positive correlation jechuun variabiliin sun. Kanaaf yeroo hundumaa wanti beekuu irra jiru correlation keessatti cause and effect relationship hin jiru. Cause and effect relationship kan nuti adda baafachuu dandeenyu experimental research method qofa keessatti akka ta'e baay'ee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kun baay'ee waan isin barbaachifan yeroo irratti fudhachaa jira. So this allows research to study the cause and effect relationship in variables and experiments involve at least one dependent variable and one independent variable. La asirratti wanti beekuun isirra jiru. Variable yemmuu jennu gaani wantoota of jijjiiran jechuudha. Fakkeenyaaf variable gender yeroo jennu male jira female jira. Attitude gaafa jennu positive jira negative jira yookiin immoo strongly agree strongly disagree disagree sadarkaa afuriin kaa'amuu danda'u jechuudha. Jijjiiramoota wantoonni yeroo hundumaa of jijjiiran variable jedhamu jechuudha. Kanaaf isaan kana bifa akkasii warra qaban kana yommuu fudhannee ilaallu independentidhaaf dependentidha jechuudha. Of danda'uudhaa fi hirkatoo variableonni jiran causal effect relationship identify gochuu dandachuun variable isa kamtu isa kam irratti dhiibbaa fida jechuudha. So variable independent if dependent wal bira qabne yommuu ilaallu independent variable dependent variable irratti maal qabachuudha cause qabachuudha yookiin affect godhachuudha. Fakkeenyaaf coffee on sleep buna dhuguuni irriba irratti dhiibbaa akkamii qaba jedhee yoo ka'e kun amma experimental research jedhama. Sababiin isaa dhiibbaa bunni yeroo hirribaa irratti sleeping time of sleeping yeroo hirribaa irratti qaba jechuudha. Namni buna baay'ee dhugu hirriba muraasa rafa. Namni buna immoo dhugne hirriba normaal yookiin baay'ee rafa jennee yaaduu dandeenya jechuudha. So as keessatti independent variable maal ta'e jechuudha coffee ta'a jechuudha. Dependent variable keenya maal ta'a jechuudha sleeping time ta'a jechuudha. Sababni isaa it is the effect of coffee on sleeping time waan ta'eef. Akkuma amma asirratti it is a manipulated influential experimental factor and the dependent is the factor or behavior that is measured in an experiment. It can change as independent variable is manipulated. Fakkeenyaaf dependent variable kan jennu kun variable hirkataa maalirratti hirkatee jira dhiibbaa independent yookiin of variable of danda'a irratti. For example, the research may need to know whether or not class size has an effect on students' academic achievement. Asirratti taayitilii kana fudhannee gaafa ilaallu class size, the effect of class size on students' academic achievement. Egaan iddoo kanatti kan nu ilaallu independent variable ni maal jechuudha class size jechuudha. Dependent variable immoo maal ta'a academic achievement of students. Baay'inni barattoota kutaa keessa jiranii qabxii barattoonni fedhan irratti dhiibbaa qabamoo hin qabu jedheetu researcheriin kun ka'a. Kanaaf variable lama qaba. Variable lama inni qabu immoo kamiif kam jechuudha class size fi student academic achievement ta'u jechuudha. Class size fi student academic achievement kun immoo mataa isaanii danda'anii independent dependent ta'uu jechuudha. So inni dhiibbaa uumu independent jedhama. Inni dhiibbaa irratti uumame immoo dependent variable jedhama jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee variable sadaffaan tokko jira. Innis maalidha? Confounding variable kan jedhamu jira. Confounding variable. Kun immoo maal jechuudha? Variable gidduu galee independent variable alatti dhiibbaa uumuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf class size qabxii barattootaa irratti dhiibbaa fida jennee research hojjechuu jalqabna. Garuu kana qofadha kan dhiibbaa fidu. Fakkeenyaaf background barattootaa dhiibbaa fiduu danda'a. Haalli barumsaa dhiibbaa fiduu danda'a. Tarsiimoon barsiisaa itti fayyadamu karaa barsiisaa itti barsiisu dhiibbaa fiduu danda'a. Projectorii fayyadamuuf dhiisuu isaa dhiibbaa fiduu danda'a. So other variables isaanii adda baa'uu qaba jechuudha. Other variables
that can affect the result of the research. Kanaaf experimental research keessatti dhimma dependent fi independent adda baasanii bachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanatti aansee experiments also involve randomly assigned experimental group and control group. Groupinis lamatu jira jechuudha. Isaan kana illee adda baasanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. There are two groups in experimental research. That is experimental group and control group. Isaan kana lamaantu jira. Group lama jira. Experimental group jechuun maal jechuudha? Experimental group kan nuyi jennu isa groupiin experiment irratti geggeeffamu jechuudha. Group isa experiment receive godhu jechuudha. Control group jechuun immoo isa ittiin to'annu jechuudha. Isa ittiin to'annu sana jechuudha. Fakkeenyaaf projectorii fayyadamanii barsiisuun projectorii fayyadamanii barsiisuun effect on students academic achievement yoo jenne tokko independent variable in keenya maal ta'a jechuudha projector dependent variable in keenya maal ta'a jechuudha students academic achievement ta'a jechuudha. Egaa isa kana research kana hojjennee confounding variable akka inni dhiibbaa hin uumneef maal gochuu irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf barattoota 100 fudhannee barattoota 100 kana iddoo lamatti qooduu qabna jechuudha. 50 iddoo lamatti wal qixxee ta'uu qabu. Kallattii hundumaatiin sababni isaa jarreen kun wanta biraatiin wal caalu taanaan wanti garaagarummaa fidu waan isaanitti wal caalan sana ta'uu danda'a jedhamee waa yaadamuuf. Kallattii hundumaatiin maal ta'uu qabu? 50 ta'uu qabu. Fakkeenyaaf durbee yoo ta'e durba 25 fi dhiira 25 ta'uu qabu. Umuriin isaanii average age isaanii wal fakkaachuu irra jira. On average background isaanii wal fakkaachuu irra jira. Variable kamiyyuu dhokatee asirratti dhiibbaa akka hin uumnee fi of eeggannoo guddaan jedhame except maaliin gargar ba'u jechuudha? Projectory except projector. Projectoriin kun immoo eenyuudhaaf kennama jechuudha? Experimental group irratti. Kun immoo control group. Control groupiin cal jedhee mataa jechuudha. Kanaaf experimental group irratti maal fenna jechuudha? Projectorii fayyadamne yeroo barsiifnu. Control groupiin immoo omaan fudhatu. Akkasuma ta'e dhumarratti qabxii isaanii wal bira qabnedha. Yoo experimental group average 56 ta'e control group immoo 40 yoo ta'e projectiin qabxiin barattootaa akka gadi bu'u godhe. Kanaaf dhiibbaa qabaa jennee fudhachuu dandeenya. Or experimental groupin 80 ta'e warri projectiidhaan hin baranne warri control group immoo average isaanii 60 yoo ta'e projectorii fayyadamanii barsiisuun baay'ee gaariidha. Sababni isaa qabxiin barattootaa on average 20 fi isaa oliin akka dabalu godhe waan ta'eef jenneetu wanta kana xiinxallee ittiin xumurraa jechuudha. Kanaaf dhagaa isaan kana keessatti experimental groupidhaa fi control group kan jenne kaanu control group kan jennu kun a baseline against which the effects of the manipulated condition can be compared. Jedhamayda guddaa galatooma baay'ee sin jaallanna waan kana yoo jaallattan waliif hira ofii keessanis share like comment godha yoo subscribing gone ta'e yoo maatiin taane subscribe isa jedhu tuqa qabxii baay'ee gara fuulduraatti in dhiyeessina akka isaaf ta'e dhumeen gaaffii daddaallee wal gaafannaa kabajamaa yeroo gaarii